Akkuma guutuu Oromiyaattiyyuu humnaan akka beeraawii saraawitii bara dargii sana keessumaa ba'aa Oromiyaa godina Harargee lamaaniif kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti maanguddoonni jaarsaa jaartiin daa'immanii kan umuriin isaanii waraana dhaquuf illee hin geenye qabamaniitu gara dirree waraanaatti geeffamaa jiru. Jimmaattis akkasuma lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona mana sibuu akkasuma Baabboo Gambeel jaarsoo kana keessaa immoo gabaadhuma keessaa ari'anii jaarsaa jaartiillee qabanii leenjii galchaa jiru jedhu. Mee marii keenya kanarra aanfanna maaltu jira gara lixa Oromiyaa kana? Dhugaadha. Lixa Oromiyaa godina lamman kana keessumaa godina lixa Wallaggaa amma yeroo ammaa kana irratti humni waraana tiippii bobba'ee jiru hawaasa gabaa dhaqu harmootii fi aayyilee abboolee gabaa dhaqan jiran qeerroo qeeqarree kana humnaan dirqisiisanii qabanii mana hidhaatti geessanii erga mana hidhaatti geessanii maallaqa yookaan qarshii 50,000 isinii kaffalama ji'atti jedhanii sodaachisanii doorsisanii. Kan immoo keessumaa ergama kaleessa dheengadda qabu immoo ijoollee qabaman jaarsolii qabaman kan immoo bifa amansiisuun itti galee amansiisee dirree leenjii irratti yeroo ammaa kana dirqiitiin bobbaasaa jiru ture. Umurii 63 gadi umurii 17 oliitiin dirqisiisanii leenjiitti humnaan yeroo ammaa kana bobbaasaa jiru jechuudha. Aanolee kunoo mana sibuurraa, Qilxufaarraa, Najjoo, Hoorii, Lataa Sibuu. Asiin immoo aanaa jaarsoo Baabboo kanarratti magaalaa xixiqqaa keessarra jiranillee ona mana sibuu keessa Harawwee irratti kun yeroo ammaa kana nama socho'uu waan dandeenye qaama didiriirfachuu iyyuu miti ofiisaatiin tuushaatti bu'u maal godhanii gangalchanii sa'aatii ammaa kana abbootii farmootii kanaan gidiraa jira yoo xiqqaate onuma mana sibuu ta'ee ganda Harawwee jedhamtu jalatti jaarsolii duwwaan nama 200 dirqiitiin amma humnaan meeshaatiin eeganii leenjii bobbaasanii leenjisaa jiru jechuudha. Humni piipii kunan naannoo buufata dirree xiyyaaraa durii jirullee mooraa leenjii godhanii kanaan humnaan warri geggeessan kun immoo abbootii makaleessa dheengadda bulchaa aanolee ta'anii gandoolee ta'anii qaxanaa qabatanii jiran kan yoonni gabaarratti qabamaa ni baadiyyaatti gabaarratti qabamaa ni magaalaa keessa jiru immoo magaalaatti qabamaa dinnaan rukutamee du'aa kan hidhamee jiru immoo kaleessa mana hidhaa keessa baatii 10 yookaan waggaa 2 jirullee mana hidhaa kana baasanii dirree leenjitti bobbaasaa jiru. Keessumaa kan ijoollee qarree qeerroo immoo guyyaa 7 tokko leenjisanii booddee godina lixa Wallaggaa aanaa yookaan gimbii irratti gaggeessanii mooraa wayii bananii fi gara dirree kunoo humna aabuuti yookaan Tigraay jedhamu kanarratti geessuuf qophiirra jiru sa'aatii ammaa kanaa jechuudha. Yeroo gandeen onoota Oromiyaa guutuu keessaa maanguddoota hawwan Oromoollee bifa kanaan baasanii juuntaaf shanee haatu jedhanii leenjiin barbaachifneef saaxilanii dararaa jiranii erganii lubbuu ilmaan Oromoo galaafataa jiranii warri Amaaraadhaa immoo karaa kaaba Oromiyaa godina Walloo seenanii warra Affaar waliin Oromoota Walloo irratti aleellaa banaa jiru. Guyyaa 3 kana keessa Oromoonni Walloo namni 9 lubbuun darbuu wareegamuu fi kan 15 ol ta'an madaa'uudha. Akkasuma giddugoleessa Oromiyaa ba'aa shaggar karaa hona Fantaallee Boosetti kana Amaarti seentee lafa Oromoo Karrayyuudhaa hedduu saamtee jirti. Oromoota Karrayyuus akkasuma ajjeessaa jiru. Akkasuma lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aadhaa naannoo Giddaa Kiiramuu akkasuma Haroo Limmuu fi naannoo sanatti Amaartii hidhattee seenuudhaan duguggaa sanyii hamaatu geggeeffame. Yoo xiqqaate Oromoota 370 oltu torbeedhuma darbe kana keessa lubbuudhaan darbe qabeenya hedduutu barbadaa'e. Lixa Oromiyaa keessatti ammoo waan kun raawwataa jira jedha. Lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa gara Baabboo Jaarsoof mana sibuu kana gidduutti kallattii ittiin Amaarti Oromiyaa seentee yookaan ammoo daangaa irratti Oromoo ajjeesaa jirtutu jira jedhama. Meeshaa kana bal'ina isaa nu ibsaa. Dhugaa kun akkuma kun Shawwaa irratti godina Wallaggaa dhihaa kanarratti dhaga'amaa jiru. Asirratti uummata jaarsolii dhadhabaa nama yookaan akka amantaatti Taaziyaa Doogayii jedhamu kanarra dhaqee bobba'ee owwaa lafa obboleessisaa aanaa mana sibuu fi aanaa Baabboo bishaan duwwaa Waldaaggeessaa abbootii fa'aa aayyoolii walirraa dhalatee guddate kaleessa dheengadda waan ta'eef amma namoota dhadhabaa yookaan Kaazaraa jedhamu qabatee gara sanatti gara Doogayiitti bobba'u qabanii waraanni miti beekaa warri humni Amaaraa kun sa'aatii ammaa kana tarkaanfii irratti fudhatanii dheengadda dildila gubbaa irratti lubbuu jaarsolii nama 7 dhalaa yookaan jaarsolii haadha mijeesse jechuudha. Maanguddoo nama umurii waggaa 80 wanta ajjeesanii morma irraa muranii
morma irra seettarbisu qaama mormaa gadi immoo bishaan keessa buusu sa'aatii ammaa kana kanaan jiru warra amaaraa kun amaarra keessa jiru kaleessa dheengad walirraa fuudhee akka saba tokkotti taa'aa ture akkasitti wal quba qabna saamicha inni geggeessu qabeenyaan isaa nagaa kana hin bu'u qabeenyaan uummata Oromoo lubbuun uummata Oromoo tokko darbaan jiru sa'aatii ammaa kana baabboof mana sibuu wal keessa deemaan jiru waraanni fiitii yookaan humni Abiy Ahmad achitti bobba'ee sabni amaaraa uummata Oromoo yeroo ammaa kanatti saamicha guddaa geggeessaa jira lubbuu namaa ayyanii dhabboolee baasaa jira kanarra darbee qabeenyaa inni qabu meeshaa itti dhukaasee bireen sinaapperii waliin dhukaasee ajjeesaa jira lubbuu saawwaa yookaan bishaan haga lukkuutti illee ajjeesaa jira qabeenyaa waliin daangessee bishaan malee waan guddoon jirtu hin jirtu sa'aatii ammaa kanan irratti geggeessaa jira ona baabboorraa ka'eetu mana sibuu achi lubbuu uummataa dararaa jira sa'aatiin torban darbe dakinoorraa lubbuu nama torbaati namni isheen mana sibuurraa doogeera kennaan ajjeesse guyyaa tokko duwwaa keessi har'allee immoo kanarra jiru nama jabaa jedhame tokko aleessa eega mana isaa dhaqanii mana keessaa gadi fuudhanii bakka inni dallaa eeggatutti iddoo torba waraananii qixxaa yookaan fincaan inni fincaawa fuuffaa kana gajjallaa kana saanjaatiin waraananii lubbuun keessa jiraaf hin jiru maatiin kan hin beekne isumayyuu modhattee mana hidhaatti darbitee jirti manuma hidhaa aanaa baabboo gambeel irratti hidhanii jiru jechuudha isa kaan immoo gadi fuudhanii dirree leenjii irratti fe'anii hagamaatti iddoon jiru hin baramneeti lubbuu nama torbaatamaa dhabnee aanaa baabboo keessatti kan hidhaa jiru Jeggiraa Abaawwatiin Jeggiraa Shanee Abaawwayyuun jiran Jeggiraa Shanee Duuntaa jedhaniitu hawaasa keenya guuranii gara dirree waraanaatti geessaa jiru jechuudha nama gangalannaan dandeenye ofiisaatiyyuu lubbuun dhukkuba honnee yookaan dhukkuba garaachaa qabu sa'aatii ammaa kana namni wanti hundaa garaagaraa weerartee hawaasi keenya miidhamaa jira waan inni nyaatullee waan inni dhugullee irraa gabaarraa dhorkaniitu lubbuutiin dararamaa jira isaan immoo dirree leenjii ta'aniitu hawaasa keenya dararaa jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana. Yoom dhufanii achi qubatan warri kana godhaa jiran moo naannoo sanaan karaatti Oromiyaaf Amaarti wal daangessutu jira? Mootummaa dargii yookaan mangistuu Hayilamaariyaam jedhamu sanatti fidee qubsiise jabara dargii jechuudha beelaan rakkatanii dhufanii qubatan kana keessa kan jiru saba kaleessa dheengadhan uummata Oromoo yookaan saba wallootii jedhee hawaasi keenya waliin jiraataa ture inni haga achitti qe'ee qaba waan ta'eef saba Amaaraa ta'ee uummata keenya dararaa jira malee saba biraa miti wanni wal daangessu hin jiru wanti xiyyaarri biraallee ishee buusee waan biraa fidanii kitaabuma kaleessa achirratti dhufee guddate horee ofiisaatii gootaraa meeqa dhaabbatee jiru kan amma kana gochaa jiru malee sabni biraa dhufe yookaan lagi wal daangessee saba Amaaraa wal daangessuun jiru kan amma dhufee uummata Oromiyaa keessa qubatee jiru kan inni kana geggeessu jarri kun kunoo asii ka'anii walitti kan isaan hidhatanillee qaban naannoo Asoosaa fi Benesamsin wal daangessitii gidduu isaanii baambasii jira oona beekiitti ce'anii Kondaalatti ce'aniitu sanaan yeroo konkolaataan socho'aa turanii amma immoo warruma jiraataa manaatiin gattaa'ee jirudha kan uummata keenya buqqisee ajjeesaa jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana. Gama biraatiin immoo kan dhaga'aa jirru gara lixa Oromiyaa kanaa ona mana siboo ta'uu, Najjoo haa ta'uu, Qilxuqaarraa ta'uu, Jaarsoo haa ta'uu, Baabboo haa ta'uu, Gimbii haa ta'uu, naannoo Haaruutti, Ganjiitti kan dhaga'amu gareen ijaaramee hidhatee socho'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo dhaatuudhaan saamicha amaa geggeessaa jiraadha. Ka dhageenyu rigaa saccittis kun raawwateeraadha. Ka dhaga'amu gara ona mana sibuu kana gara waajetii mandiittis waan kanatu dhaga'ama. Maal quba qabdu akka hawaasaatti kan kana raawwatu dhuguma waraana bilisummaa Oromooti moo qaama maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaatee deemutu jira? Meesa kana ifa nuu godhaa. Kuni tarii waan nama kofalchiisu ni qaba waan nama boosisu ni qaba. Humni kiitti kun warra kaleessa nyaata bare kana abbootii isaanii haa ta'u ilmaan isaanii jalaa baasee nyaata baranii yookaan dhugaatii garaatti guddifachuuf maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhanii wiigii kana timisanii leenjirii tokkollee kennaniifi uummata Oromooti waraana bilisummaa Oromooti jedhanii uummata Oromoo keessa deemanii saamicha gaggeessanidha. Jarri kun kan humni fiiti yookaan humni Abiy Ahmad bitee deemsisaa jirudha malee waraanni bilisummaa Oromoo saamuu hin qabu, ajjeesuu hin qabu. Uummata isaa bira cinaa dhaabbatee maal rakkattee dhukkubsataa isaa yoo argille yoo haga danda'utti maallaqa ofiisaatii qabu kenneetu mana yaalaatti ofiisaatii ergaa jiru. Ona yookaan gandoolee keessaa dhuunfate magaalaa xixiqqaa keessaa dhuunfate gargaarsa uummata Oromoo biraa uummata Oromoo irraa gargaarama isa jedhanitti uummata Oromoo bira dhaabbate kan gargaaraa jiru waraana bilisummaa Oromoo saamaan jiru konkolaataa isaa saamaan jiru kan qabeenya looniin
haga maallaqaan suuqii deemee abbootii qabeenyaa naannoo magaalaa cina jiran saamaa jiru. Humna PP amma ergamaa sana saba Amaaraa kanaan wal cinaa jiru. Naannoo sinama maqaa dhooftan kunillee naannoo mana si buufeessa baadiyyaatti nan digamu. Amaaraa tokkotu jira achirraan uffiifama yeroo duraa qubatantu jira. Kanaan maqaa Oromoo jedhanii afaan Oromoo baranii jiruunitiin ittiin saamicha gaggeessaa jiru malee waraanni bilisummaa Oromoo saamuu miti. Illaachi yookaan limmee cabduu lafaa fuudhee uummata Oromoof kennaa jira. Dhaqqabaa karaarraa butaa jira. Gaafa lola lolullee uummata Oromooti. Saba eenyuun iyyuu haa ta'u keessaa ba'a jedhee tarkaanfii fudhataa jira malee kun sira diina kaleessas ittiin nu buqqisaa ture har'a ittiin nu buqqisu walitti qabuuf gaggeessaa jira malee waraana bilisummaa Oromoo bira hin jiru kun jechuudha. Ulfaadhaa ga'ammaa qabatamaatti kan saamicha kana gaggeessaa jiru qaamota mootummaa Koloneel Abiyyiin ijaaramanii hidhatanii